Asoosama dheeraa dhiigni dhiigan dhabe barreessaan Jawaaroo Naqaa'oo kutaa 8ffaa. Guyyaan isaa Kamisa ganamaadha. Akkuma kanaan duraa yeroodhaan ka'ee gara hojii isaa deemuu jalqabe. Margaan iddoo hojii isaa gahee huccuu isaa uffatee dalagaa eegale. Galgala yeroo gara manaa galu kaffaltii addaa har'a argatuun maatii isaa gammachiisuu akka qabu keessa isaatti yaadaa hojii hojjechuu itti fufe. Ba'aa bunaa kuntaala tokkoo kan kiloogiraamii 100 ulfaatu konkolaatarraa baadhatee osoo gara dukkaanaa galchuu mucucaatee lafa wajjin ol rukute. Yeroo margaan lafa rukutu ba'aan margaarra jiru lafti maal si goote? Gaafii jedhuun margaa kuffisee irraa ka'uu dide. Margaan lafaa fi ba'aa baate jidduutti miidhamee hafuura baafachuu dadhabe. Uummanni iyya bahe. Kuntaala irraa kaasanii yeruma san hiriyoonni isaa qarshii walitti funaananii mana yaalaa fidan. Manni yaalaa yeroodhaaf gargaarsa jalqabaa yookaan first aid erga godheefii booda miidhama guddaa waan qabuuf yaala walitti fufiinsa qabu akka isa barbaachisuu fi yaala kana immoo haalaan hordofuu akka qabu hiriyoota isaatti dhaaman. Yeroo booda margaan yerootti mana yaalatiif qarshii kaffalu argachuu waan hin dandeenyeef obsaan mana isaa ciisuu filate. Asaffaan hiriyaa margaati. Haala margaa mudate kanarraa ka'ee itti fufa kan jedhan dhiyootti yoo dhaabbatu, dhuma argate kan jedhan dhiyootti fufu. Jireenya jechuun maali? Kan imalutti iddoo itti dhaabbatu dhiyootti himne, kan dhaabbatuuf gammachuu yoon kennine, kan taa'e boqonnaa yoon arganne, kan rafe yaada isaa dagatee achumatti yoo hafu. Egaa jireenya jechuun maali? Akkas jedhaa harka isaatiin afaan qabatee jireenya taajjaba. Asaffaa qofaa miti. Hundi keenya waa'ee jireenyaa hedduu taajjabnee garaa qabna. Waan icciitii isaa hin beekne cal jedhanii ilaaluu wayya. Jechaaf callisne malee. Margaan jireenyatti ciniinnatee jireenya wajjin wallaansoo keessa osoo jiru yeroodhaaf jireenyaan mo'amee hafe. Sana booda Finfinnee keessatti waggaa tokkoof siree irratti miidhama isaa wawwaataa ture. Itti gaafatamummaan roga isaatiin jirus waggaa tokko guutuuf ba'aa ulfaataa dhagaarra caalu ta'ee maatii isaatiif game. Taayitaa isaas dabarsee nama biraa muuduuf yaadee nama dhabee dhiise. Bakka ciisetti yaadan nyaatee yaadan quufa. Yaadan dheebotee yaadan bishaan dhuga. Dureessaa fi haati dureessaa galaana rakkoo kana keessatti liqimfamanii lubbuun isaanii akka hin dabrineef uttiffatu. Singiggoo jireenyatiin miidhamanii hamilee cabanii yoo argatan nyaataa yoo dhaban obsa waggaa tokkoo dabarsan. Yeroo margaan miidhamaan muddamu dureessaan barataa kutaa 6 ture. Jireenyi yoomuu sagalu 10 guutteen beektu. Baradhus barachuu baadhus guyyaa tokko anis kufee hafuun kiyya hin oolu. Kanaaf hanga sanitti lubbuu kootii fi kan abbaaf haadha koo jiraachisuun qaba jedhee abdii kutee hojii qofa hojjechuu jalqabe. Barnoota dhiisuu isaati. Dureessaa fi haati dureessaa wal gargaaraa lubbuu nama 3 sooruu jalqaban. Booda garuu akka yaada isaanii hin taane. Ji'oota hedduuf waan mana kiraa kaffalan dhabanii mana keessa jiraatanii ari'aman. Haala kanaan Finfinnee keessa jiraachuu akka hin qabne murteessanii gara magaalaa Baatuu imala jalqaban. Bariitee fi haati bariitee akka namni jiraatutti jiraachuu urga jalqabanii bubbulaniiru. Haati bariitee mana jireenyaa obbo Tolosaa fi dukkaana isaanii gidduu meeshaa tokko deddeebisti. Yeroo kaan immoo mooraa isaanii qulqulleessiti. Bariiteenis yeroo boqonnaa isheetti galaanee fa'a wajjin mana keessa hojjetti. Dadhabbii isaaniitiif wanti isaaniif kaffalamu homaa hin jiru. Garuu bakka bultii fi nyaata isaaniitiif homaa hin yaadda'an. Yeroo kana bariiteen barattuu kutaa 4 taateerti. Galaaneenis akkasuma. Mana barumsaa keessatti roga barnootatiin namni bariitee wajjin dorgomu hin jiru. Yerootti badhaasa ishee fudhatti. Haati bariitee ammas oduu durii, seenaa, hibboo akkasumas tapha adda addaa bariiteetti himuu hin dhiisne. Bariiteenis araada isaa hin baane.
Dandeettii bariiteen qabdu keessaa kan nama hunda dinqisiisu waan haaraa kamiyyuu yeroo muraasa keessatti hubachuu danda'uu isheeti. Waan kamiyyuu hojjechuuf akkasumas yaaluudhaaf of duuban deebitu. Zarneesh miidhagsaa barattoota bariitee wajjin kutaa tokko keessatti baratan keessaa tokko. Maajikii yookaan calfala hojjechuudhaan beekamti. Maajikiin biyya kana keessatti waan baay'ee beekamu ta'uu baatus Zarneesh yeroo hundaa yeroo boqonnaa ishee barattoota walitti qabuudhaan dandeettii ajaa'ibaa qabdu kana irra deddeebiidhaan hiriyoota isheetti mul'isti. Bariiteen ooltee bultee dandeettii Zarneeshiitiin booji'amte. Maal akkamitti akkam goote jedhaa gaafachuu eegalte. Icciitii maajikiidhaa barachuuf tattaaffii godhuu isheeti. Sheek Jiloo Hasan magaalaa Dirree Dawaa keessatti nama arjaa beekamaadha. Keessattuu namoota qabsoo Oromootiif tirtir jedhaniif hangam akka kennanii fi hangam akka oolaniif hin beekan. Yeroo baay'ee sababa hojiitiif jecha magaalaa Hararii fi Dirree Dawaa gidduu deddeebi'u ture. Guyyaa tokko akka carraa ta'ee obbo Baalchadhaan magaalaa Harar keessatti wal argan. Erga wal baratanii booda akkamitti bakka dhalootaa Shawaa Lixaa irraa gara Harar akka dhufe seenaa jiru taphachiiseen obbo Baalchaan. Sheek Jiloon dhugummaa dubbii tanaa ijjima harka isaa irratti ijjimee fi afaan Oromoo haasa'uu isaatiin Oromummaa isaa amanee gargaaruuf murteesse. Hararii gara Dirree Dawaa fideen. Obbo Baalchaanis waggaa tokkoof mana Sheek Jiloo keessa jiraataa dhukkuba isaas waldhaannamaa ture. Booda garuu dhukkubni itti hammaannaan duuti firaa fi aantee biratti wayya. Kanaaf warra kee bira deemuu qabda jedheen Sheek Jiloon. Ganama guyyaa lammaffaa qarshii muraasa Sheek Jiloo irraa fudhatee gara biyya dhaloota isaa imala jalqabe. Obboleewwan obbo Shallamaa lafa isaa ilma isaarraa ari'anii adda adda hiratanii ittiin jiraataaru. Obbo Baalchaan deemsa yeroo dheeraa booda naannoo dhaloota isaa yeroo ga'u obboleewwan abbaa isaa halaalatti arganii lafa keenya dhaalu dhufe jedhaa gamaa gamanaa akka bineensa raqa argateetti itti yaa'anii qabatanii. Akka guuza saree maraattee adamsaaruutti marsanii lafatti jigsan. Maaloo an lafan barbaadu nadhiisaa dhiigomaa jedhaa obbolummaa jedhaa oromummaa jedhaa nadhiisaa na awwaaltaniif hin dhufe jedhaa watwaataa ture. Garuu eenyullee isa dhaga'uu hin dandeenye. Akka hin duune akka hin jiraanne godhanii badheetti gatanii. Baalchaan dhukkuba isaa wajjin akkasitti yeroo lammaffaaf isaaniin erga tumameen booda akka bineensaan hin nyaattamneef mana nama tokkootti goree guyyaa lamaaf achuma oolee bule. Guyyaa lama booda maatii bineensa jalaa mana isaa bulche eebbisee mana ormaa bareedarra godoo ofii wayya jedhaa godoo ofii barbaacha imala eegale. Garuu garamii fi eessa akka adeemu hin beeku. Keessa isaatti goonni Oromoo hunda gabrummaa jalaa baasuuf bosona maandhee godhatee bosona keessa jiraata. Garuu gadigaltuun akka obboleewwan abbaa koommoo na gabroomsuuf waltumsu. Hamma beekan mana eegan jette jaartiin. Isaanis hamma sammuun isaanii yaadu hojjetaaru. Gadhee jechuun kan akka isaaniiti. Oromoon Oromoodhaaf dawaa yeroo ta'uu qabutti isaan summii natti ta'u jedhaa imala isaa itti fufe. Garam akka deemu beekuu baatus dhuma imala isaatiin godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti of arge. Hojjedhee jiraachuuf humnas fayyaas hin qabu. Osoo fayyaa fi humna qabaadhee bakka dhiirri oolu ittiin oola malee bara akkanaa keessatti ufee nyaadhee xirephaa'uuf daabboo buddeena barbaacha oliif gadi hin jooru. Fira kan jedhamus nama hin qabu. Garuu Oromoof Oromiyaa keessa osoo jiraadhu fira hin dhabu. Hamaas ta'ee gaarii namni Oromoo ta'e hunduu fira kooti. Yoo akka obboleewwan abbaa kootitti dhiiga keenya hin qabdu naan jedhan malee wallaalaniiti malee dhiigoma akka qabnu Oromoo ta'uun keenya qofti gahaadha ture jedhaa keessa isaatti yaada isaa ijaaraa dhiiga. Jireenya obbo Baalchaa jireenya gadadoo ta'us guyyaa tokkollee beela'e jedhee gaddee hin beeku.
gootatu beela garaa hin himanneef malee garaachisaa akka beela'e fuulli isaatu ni dubbata. Garuu beelaa fi dheebuu bilisummaa callisuu hin dandeenye. Afaan banee iyyee dubbata. Yeroo nama wajjin haasa'u dhabees keessa isaatti gungumaa yaadaan eeboo mirmirsee aggaama. Beekaa qarciitiin sammuun isaa waa'ee Oromoo fi Oromiyaatiin guutamte heddummaatuu baatus kan akka obbo Baalchaa hin dhabamu. Abduudhaanis yaadaanis taa'us deemus beelaanis dheebuunis eessattillee yoomillee waa'ee bilisummaa Oromoo qofa yaada. Garuu gabrummaan tana caaltu ni jirtii laata? Uummanni Oromoo maal eegaa jiraa? Maaf waliif hin tumsuu? Oromootu goota dhalchuu dhiise moo calii calanqoo harma muraa aanolee fa'a dagatammoo? Arsiin goota akka Leenjisoo Diigaa homaan dhalchine kan akkasitti leenca ajjeesee geerraru homaa biyya keessa hin jiru. Oromoon cirracha kan jedhan lubna duwwaa lakkaa'aniiti jedha. Kan akka Agarii Tulluu, kan akka Taaddasaa Birruu, kan akka goota akka Abdiisaa Agaa kan faranjoota lubbuun taphate jedhaa gaafii keessa isaatti tarreessa. Dur Oromoon waan ifatti dubbachuu hin barbaanne hubata garaasaa geerraree hafuura baafata.